Siin dhabee jiraachuu koorra du'ee biyyoo kana gadi ta'uu koo naaf wayya. Dubbachuuf baay'ee natti ulfaata. Maal jedheen akkan jalqabu hin beeku. Dubarri nan jaalladhe jaalalaan nan mo'ame jettee himachuun akka amaleeffannoo keenyaatti safuu yoo ta'es ani garuu har'aa humnaa ol natti taanan safuu cabsee itti galuun dirqama natti ta'eera. Ani baay'ee kan inni jaalladhu yeroo hundaa kan inni hawwuu fi barbaadu barsiisaa mana barumsaa qophaa'ina Amboo Yoonaas Garramuu. Yoonaas ati barsiisaa koodha. Ani immoo barattuu keedha. Akka ani si jaalle ati hin beektu. Yaanni koo, hojiin koo, eegumsi koo fi qo'annaan koo erga si ta'e bubbuleera. Dubbachuuf humnaa ol nan sodaadhe. Maaliif yoonaan jette dubarri yoo jaallatteeyyuu dhoksitee qabachuu irraan kan hafe baastee dubbachuun amaleeffannoo keenya sawa hin taaneef. Yoonaas kan ani si jaalladhe dura kutaa 10ffaa xumuree yeroon kutaa 11ffaa galmeedhaaf mana barumsaa qophaa'ina Amboo itti galmaa'uudhaaf dhufe achitti ture kan inni si arge. Ati barcuma irra teessee barattoota haaraa dhufan galmeessita. Anis dhufeen suma biratti galmaa'een gale. Yeroo man si arge sodaa guddaatu natti dhaga'ame. Sana booda guyyaan barnootaa itti eegallus gahee barnoota gaafa barachuu eegallu akka carraa ta'e gosa barnootaa maatisii nu barsiisuuf kutaa daree koo galte. Anis nan gammade ta'e hin beeku si argu kootti gammachuun koo ni dabale. Egaan osuma ati na barsiistu ani afaan kee keessaa calluma jedhee ilaaluun jalqabe. Haalli dubbii kee fi amala kee immoo keessa koo mo'achaa dhufe. Yeroo ati kutaa barnootaa keessatti hojii daree nuuf laattu ani gammadeen dursee hojjedhee si bira fidadha. Kana dursee si bira fidu sababan qaba. Ati akkan ilaaltuu fi akkan si jaalladhe akkanaaf bartuuf sobee deebii sirrii hin taane hojjedhee si biratti naaf hin gallee naaf ibsimee siin jechaan ture. Atis naaf ibsuuf duubatti hin jenne jaalalli ani siif qabus dabalaa dhufe. Baasee sitti himuuf sodaan sammuu koo na mo'ate. Ofii kee akka ati narratti bartuuf waan baay'ee raawwadhe. Ati garuu baruu haa turu ittiyyuu hin akeekne. Haaluma kanaan obseen osuman jiru kutaa 12ffaa gaafan ga'us anuma faana maaltisii kutaa 12ffaa barsiisuuf ceete. Ammas na duukaa ta'uun kee yoo ati hin beeknes anaaf gammachuu koo isa guddaadha. Kan si ajaa'ibu hiriyootan qabu itti illee waa'ee jaalala koo kana itti himee hin beeku. Ofiima koo qofaa koon gubadha malee sittan dubbadha waa'ee jaalala koo har'a bor sittan hima osoon jedhu kunoo qormaata biyyoolessaa fudhadhee mana barnootaa sana gadhiisuufan jira. Yooni osoo si hin argatiin jaalala koof deebii osoo hin argatiin achii bahuu hin fedhu. Anaaf du'a jechuu dandeessa. Sin jaalladhaan cubbuu hin qabu. Na hubadhu adaraa kee. Ani waggaa 2 guutuu obseen har'a gaafa giiddeen sirraa adda na baasuuf ka'u futtaafachuuf dirqama natti ta'e. Kanaafis futtaafadheera. Kan ati naan jettu garuu hin beeku. Tole yookaan lakki jechuu dandeessa. Deebiin kee lakki yoo ta'e gaaffii tokko malee umurii kun gabaabsa. Dirqama si argachuun qaba. Dhugaa dubbachuuf akka nama waadaa siif galeettan jiraachaa ture osoo ati hin beekin. Tole naan jedhi. Jaalala koo na harkaa fudhu. Akka ati qofaa jiraattuu fi haadha manaas akka hin fuune odeeffannoowwan tokko tokkoon adda baafadheera. Irraa jaalala. Sababa jaalala keetiin umurii koo akkan gabaabsu na hin taasisin. Siin dhabee jiraachuu koorra du'ee biyyee gadi ta'uu koo naaf wayya. Namni maal naan jedhaa kana booda hin dhaga'u. Ati qofaan na hubachuu yaali. Ati anaaf bareedaa hundaa caalu. Simboo qabeessaaf amala qabeessa kan koo dhiiseen osoo siif jiraadhee filannoo kooti. Kanaaf akkan siif jiraadhu naaf hayyame. Yeroo jirtu kana keessatti carraa deebii jaalala koo ittiin argadhu naa taasisi. Sifaanas akkan jiraadhuu fi jaalala koo bakka boqonnaa dhabde kanaaf onnee kee akkanaaf bantu maqaa jaalalaatiin sin gaafadha. Ana booji'amtuu keef barattuu kee Simboo Dureessaa achuma magaalaa Amboo irraa. Dhaggeeffattoonni keenya Oromiyaa Maas Miidiyaa irraa qophii keenya irraatiin akka hubattan waaqayyoottan abdiin keenya guddaadhaan egaan ergaa keessan kanneen nuuf erguu barbaadan karaa lakkoofsa teelegiraamii 965489613 nuuf erguu dandeessu. Akkasuma chaanaalii keenya subscribe share like comment gochuun akka nu deeggartan isiniin jenna. Yaada keessan nuuf hiruu hin dagatina. Yaadni keessan nuuf galaa keenya bor qophii biraan hagalutti deemnutti nagaatti.